آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشما هركا فوقنا نافي سايب لقيا الرقارة قبا جرا وليني أزرا أما قا أسر دابتتي واني خنا قداوة تاجر خنانيس للالتا خنانا كانت إفي قرا قلجتيتي لالتا يجور أكنا قد أكنتس قرا قلجاداتي خنان قلالتا خوني bahara idduu tanaas jaziiraadhaatu jira. Jaziiraa jechuun bakka irra dhadhaabbattuutu jira. Iddoon tun maal jedhamti seeta? Nilsan Mountain jedhamti. Farid, yes, right? Mount Nelson. Mount Nelson. Mount Nelson. Kunooti yoo asirra jirti. Asitti hoggaa karaa badde asirra laallata. Asitti as deebiteeti laallata. Mount Nelson Sign Station. Akkana laallataa. Austraaliyaan tun irra hedduun isiidhaa wanniidha jechuudha. Amma gaara gubbaa jirra, gaara gubbaa. Gaara kana gubbaadhatti maqaan iddoo tanaa iddoon nuti jiru tana Mount Nelson jedhaniini gaara guddaa gubbaadha. Namni as dhufeeti hoggaa istireeta seeni hoggaa sammuu boqachiisuu fedhe as dhufteeti anamma isinitti mul'achuu dhabuun ni malaa. Anaaf akka ajaa'iba mul'ata. Yoon fedhe gadiin garagalcha, yoon fedhe oliin garagalcha, yoon fedhe akkanaan garagalcha. Pacific Ocean kana hundas taa'eetiin gallaala. Amma isinitti mul'atu anatti ammoo doonii deemu jirtu. Maal jeetiin isiniif hima doonii deemu jirtu na mul'ata. Akkasuma markabaalee gurguddaadhaatuutu na mul'ata. Wanni deemu jirtu guutuun natti mul'atti. Isinitti mul'attu ta'a, ani immoo naaf mul'atti. Sammuu teenya wanni godhuudhaafi bakka kana dhufna jechuudha. Sammuulee teenya bashannansiisuudhaaf hoggaa istireeta seente ammas as dhufta. Kunoo ifittiis ol garagalchitaa. Laal wantiin kuni keessisaa akkana. Ifirratti hoggaa akkana garagalchiteeti gaarota kana laalti. Hi. Very much. Oh, very much. Yeah. Namoonni, yes. Is this different to Yemen? To Yemen and Ethiopia? Yeah, very different. Yeah. Ethiopia without sea. Yes. Yes. More than 135 billion people without sea. No. Yes. Wow. Oh. Yeah. Namni saree isaanii fudhateetiti akkanatti as dhufaa laal. So, you guys. Akkanatti kunoo biyya kana keessa deddeemnee osoo namni tokko eessarraa deemtan eessatti deemtan nuun hin jenne bakka kana ammaa nam tokko hin jiru. Hogguu badde laalammaa waan inaan ammaa akkana laaluu jiru kana ilaa bahara diimaadhaa asirraa jechuudha. Waan keessa kana jiru guutuun agarsiisa. Akkanatti hin rageeffanne. Laalammaas akkana goota harka kanallaa akkana goota akkana goote bakka feetu san asirraa dhuftee akkanatti akkana garagalchaadhaati gallaallatta gaffa geessite asirraa gallaalta jechuudha. Asittis kunoo namootaatu jira. Lafa tana hin beeku ani hedduu asii buna shaf jechaadhaati. Asiin buna shaf jechaadhaa kana kana laaltaa. Asumaanuu viidiyoo tanaas hamma xumuraatti ilaalaadhaa waaniin isiniin jechuu barbaade yeroo muraasa boodarra garaa wanni hidhatti ceena. Ani garaa gartee gara YouTube kiyyaatiin haala adeemsa Austraaliyaadhaa akkamitti akka dhuftan haala kamiin akka biyya tana dhufuu dandeessan proposaalli maaltu godhamuu qabaa karaa kanarratti isiniin garsiisa. Isiniin barsiisaa waan kanarratti jabaannee hojjechuudha qabnaa. Wanni niin isinirraa barbaadu yoo jiraate maali? Viidiyoo tana like, share, subscribe qofa godha. Haala adeemsa biyya kanaatis tolcheetiin dheereyseetiin waraabee maal godhuudha qabdaa. Yoo fakkeenyaaf ammaan tana biyya keessa teessee biyyuma teenya Itoophiyaa keessa teessee yoo aappilaayi godhachuu feete akkamitti aappilaayi godhattaa. Yoo biyya baqaa keessa jiraatte akkamitti aappilaayi godhattaa. Kanarrattis hedduu dalaguudha qabna.
waan kanarrattis an kanarrattiin barnoota isinii kennuu fedha waan isin fayyadarratti isinoo maal na gargaartan wanni isin na gargaartan yoo jiraatte yuutuuba kiyya sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoo laayik godhuudhaan gaafii isiniif hin galin yoo jiraatte koomentii irratti na gaafadha gaafiin isin hin galin yoo jiraatte koomentii irratti na gaafadhaadha viidiyoo hamma dhumaa dhaggeeffadha yoo viidiyoo hamma dhumaa dhaggeeffanne waa takka illee dhaa'u irraa hubachuu dandeessan jechuu barbaadeeti laftii ammaan tana jirru isteeta Taazmaaniyaadhaa gaara Nilsan Wilinton gubbaa jirraa jechuu barbaadeeti histii ifittiin godhina dhageessanii histii ifittiin godhinaadhaa wanta kanamni hoggaa sirnaan isinii gabbuuse waan san sirnaan jala deemaadhaa wanni godha hordofa barnoota haala kamitti akka biyya kana dhufuu dandeessan haala kamiin akka appilaayi godhachuu dandeessan biyya tamirraa akkamitti akka appilaayi godhachuu dandeessan ulaagaan isin guutuu qabdanoo ulaagaa akkamii kanaan qaamaan keessa dhaabbadhee isin garsiisaadhaa jiraa jechuu barbaadeeti viidiyoon yoo dheerattees rakkoota kan qabu wanni godhaadhaa yuutuub kiyyarrattis sabiskiraayib laayik sheer godhaadhaa koomentii godhaadhaa lafa bareedduu kanaa tana hoggaa dhuftee daawwachuu dandeessa muno bakki tunis bakka makiinaa paarkii goonee makiinaa asitti paarkii goonee dhufnee as jirra anaa fi saahibni kiyya Fariid jedhama akkasitti isaatuun nu fide bakka kana isaa waliiniin dhufee akkanumattiin itti fufuudhaaf deema isteeta kana guutuu keessa isteeta kanaa finne yoo ammoo wanni jette baasni gurguddaan kun achi gad dhaabbata kagaara kanarra nama fitu achi gad dhaabbata qabbanti gaata ajaa'ibaatii deemu jira noomsina kunoo makiinaalee as dhaabne la makiinaalee as dhaabneeti akkasi gabbuunee achi gadiina kana karaa feene deemne jechuudha. Hi Farid. Hi. How are you? Oh, today, how was it today in Hoba? Cold today. Cold. How? It is 12 degrees, but colder here because we are on a mountain. Yep. Thank you, mister. Thank you. Thank you, Oh, no. Aman. Alaabaan asirra jirtu tun wow Australian flag yeah our flag Yes. laal gaara kana gubbaadhatti wahiin isin garsiisuu fedha alaabaa lamaatiitu gaara kana gubbaarratti wanni ta'ee jira hidhamee jira alaabaan lameen tun maaliiti yoo kanaan jettan taate laal tuni ta abbootii lafa tanaati ta gamanaa tun immoo gaasirattuu ni beeytanii alaabaa Awustiraaliyaadhaati alaabaa teenya jechuudha akkasitti gaa namoonni hoggaa gartee sireeta seene haala kanaan dhufee asitti daawwataa wanni tahaadhaa jechuu barbaadeeti hoggaa gartee sammuun namoonni taates namni bakka kanaa tana faadha deemeeti bashannanaa Oromoon hundaan siyaasaa keessa maal keessa dhiisaadhaa kara jireenya keessan ka dhuunfaadhattis as deebi'aadhaa jechuu barbaadeeti haala kamitti akka Awustiraaliyaa appilaayi godhattan yeroo gabaabduu booda immoo yaadaan an qabu gara gartee wanni dha jijjiiree gara istaadiyoota akka jijjiiree waan Oromoo fayyada haala kamiin akka gartee biyya kana appilaayi godhatan akkasii laalaa baharrimmaan tan akkanatti isin argitan kuni baharri asirraan akkana walitti dhufu kuni bahara Saayidii moo kanaatu walitti dhufa Sidnii irraa dhufu kan Meelboorn irraa dhufu kan Kaambeeraa irraa dhufu haala kanaan egaa taa'umsi lafa magaalaa tanaa isteeta kanaa keessattuu guutuun isaa lafa gartee bahara wanni ta'e akkasin naa quba qabaadhaadhaa inshaallah wajjin jirra viidiyoo laayik godhaa sheer godhaadhaa irraa fayyadamaan dhaamsa kiyyaa gaafii isiniif hin galinis koomentii irratti na gaafadhaa obsa gaafiin tun akkanaa nuuf hin gallee
jaadha lakkoofsa bilbilaallee na gaafadhaa achi jalatti ani isiniif hin kenna. Poostiin isinii godha. Rakkoo takka hin qabu. Oromummaan irraa fayyadamaa malee. Akkasii galatoomaa ulfaadhaadhaan isiniin ja'a. Amma gaa viidiyoo cufuuf hin deema. Viidiyoo sheer, sabiskiraab, laayik, koomentii hunda godhuun dagatinaadhaan isiniin ja'a.